Aappii kana yeroo ammaa kana namoota baay'eetu itti fayyadamaa jira. National ID, passport yookiin driving license qofa waan qabaataniif qofa $7 kan isinii kennuu danda'u. Namootas achirratti invite gochuudhaan taaskota garaagaraa achirratti isinii dhufu hojjechuudhaan kan qarshii irratti hojjechuu dandeessan aappii haaraa tokko isinii fidee dhufeera. Isinis aappii kana irratti hojjechuu ni dandeessu. Aappiin kun vaaraalii waan ta'eef ammuma hojjechuu keessan jalqaba. Linkii aappii kana description irra isiniif hankaa description keessa galuudhaan linkii asii gadi kana tuquudhaan aappii kana buufachuu ni dandeessu jechuudha. So guys, linki description irra jiru tuquudhaan aappii kana erga buufannee booda karaa aappii irratti seenaa jechuudha. Erga karaa aappii irratti seennee booda sign up kan jedhu kan as biratti nuufaa sign up or Google kan jedhu kana nuufaa jechuudha. Nuti Google kan jedhu kana tuquudhaan asitti Gmail silkii keenya irra jiru nuufida. Gmail silkii keenya irra jiru erga nuufidee booda puzzleota nuufidu jira jechuudha. Puzzle kana wal fakkeessuudhaan akkanatti laawud gochaatu Gmail deebisaa galchaa nuun jedha jechuudha. Gmail itti sila maraxne san deebisnee as biratti galchuudhaan send jennaane jechuudha. Koodii akka Gmail keenya irratti nu erguuf send jennaane achiin puzzle ammas irra deebi'ee puzzle kana ni sirreessina jechuudha. Wal fakkeessina. Erga puzzle kana wal fakkeessine booda koodii keenya nu ergaa jechuudha. Nutis hanga koodii keenya nu erguutti maali set login password kan jedhu kana nuti password irraafachuu hin dandeenye yookiin password sirriitti nu qabatamu as biratti yeroo lama galchina jechuudha. Kan jalqabaattis kan lammaffaattis ni galchinaa jechuudha. Erga password kana galchine booda karaa Gmail keenya silaatti deebi'uudhaan akka koodii sila ergesan deebisnee asitti galchinaa jechuudha. Koodii sila itti Gmail sila itti galchineen koodii sila ergesan deebisnee miipaasan jedhu kinu as biratti ni ergitu koodicha ergeera jechuudha. Koodii kana tuquudhaan koodii kana as keessa gallee kooppi gochuudhaan achirratti paste ni goona jechuudha. Koodota asirra jiran kana kooppi gochuudhaan achirratti paste ni goona jechuudha. So haala kanaan erga paste goone booda maanni kan nuufi fayyaduu fi baay'ee kan waan maakee yookiin $7 kan nuu kennuu danda'u maanni invitation koodiya. Invitation koodiin kiyya kana kinu asirratti argitaniiru jechuudha. As biratti description irra invitation koodii kana isinii ol kaa'eera. Invitation koodii kana iddoo invitation code iddoo jedhu san iddoo jalaa san kooppi jettanii iddoo sanitti ni galchitu jechuudha. Yookiin description irrattis invitation koodii kana isiniifan galcha waan ta'eef invitation koodii kana yoo galchitan malee waan maakii yookiin $7 isinii kennuu hin danda'u jechuudha. Maaliif namoota waan baay'isuu barbaadaniif jechuudha. Erga sangoone login success erga invitation koodii sangalee sign up jettee booda I don't have Meta Earth wallet kan jedhu kana ni cuqaasna jechuudha. Iddoo I don't have Meta Earth wallet kan jedhu kana erga cuqaasne booda as biratti koodii yeroo galuu barbaadan yookiin birrii yeroo baafachuu barbaadan koodii isin gaafatu jira. Koodii san as biratti yeroo lama galchuudhaan ni create ni gootu jechuudha. Achumaan backup numeric present jedhu kana tuquudhaan ishii wanno I have anjoo kana tuquudhaan I understand jechuudhaan karaa kanaatti nu fidaa jechuudha. Iddoo kanamaa inni please do not backup taking screenshot gaasuu dandeessanii screenshotis kaasuu dandeessanii namaafis koodii amma isin wanno jedhu namaafis erguu dandeessanii isin jechuu isaati jechuudha. Amma maal gochuu qabdu as biratti ishii lakkoofsa isinii kenname jira jechuudha. Lakkoofsa 1 2 3 4 kan jedhu kan iddoo mallattoo ijaa kana tuquudhaan lakkoofsa sana mul'isuudhaan kooppi gootaniillee Telegram seefii keessas ol kaawwachuudhaan ishii kana booda isin gaafachuu waan danda'uuf yookiin tokko hanga 12 jiran kana maal gootu ni barreeffattu jechuudha. Tokko hanga 12 yookiin ni barreeffattu yookiin kooppi gootanii iddoo biraatti seef ni gootu jechuudha. Yookiin silkii biraatti as biratti kaasuu dandeessu. Maaliif inni kun isif fayyada jechuudha. Boodaaf amma backup completed an jedhu kana erga tuqne booda iddoo kana iddoo kooppi gootanii silkii biraa irratti wannu jettan kana as biratti isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf amma wardiin 12ffaa maanni, wardiin 10ffaa maanni, wardiin 7ffaa maanni jedhee iddoo isin gaafatutu jira jechuudha. Kana jechuunis amma fakkeenyaaf wardiin 12ffaa kan kiyya irratti maanni yeroo sanii airport an jedhuudha wardiin 12ffaa akkasitti tik goona irra jechuudha. Easy kan jedhu irratti tik goona jechuudha. Wardiin 10ffaa immoo maanni nuun jira. Wardiin 10ffaa immoo as biratti isa kana namoota agarsiisuun qabdani bilar waan an godhe isinitti agarsiifanan akkana wannoo jee so wardiin 10ffaa foo maanni wardiin 10ffaa secret an jedhu kana jechuudha. Akkuma kanatti hundumaa akkanatti erga guunne booda maal goona so erga fitne booda confirm an jedhu kana tuquudhaan
kara kanatti nu geessaa wallet create successfully wallet name keenya kan barbaannu galchinaa jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma isinitti agarsiisuudhaaf Beekaa Tube jedhee wallet maqaa wallet kiyya osoo as biratti galchee start using me pesa kan jedhu maqaa wallet kiyya galchee start using me pass kan jedhu kana nan cuqaasaa jechuudha. Ergan start using me pass kana cuqaase booda akkanatti tursiisuudhaan maal nu fidaa karaa kanatti nu fidaa jechuudha. So guys akkuma argitan wantoota kana tik gochuudhaan wantoota nuufan tik gochuu I understand jennaani iddoo kana tik gochuudhaan wanta irra dabarru jechuudha. Wanta baay'ee nama ni buu jechuudha. Verify now kan jedhu kana ni tuqna amma maal goona verify gochuu qofatu nu hafaa jechuudha. Verify now kan jedhu kana erga cuqaasne booda kara fuula kanaatti nu fidaa fuula kanas tik gochuudhaan start verification ni jennaan jechuudha. Achiin wantoota akkanaa nu fidaa kaameraa halluu jechuudhaan fuula keenya akka kaasnu as keessatti akka galchinu nu go'a. Erga fuula keenya kaasne booda pazilii ni hojjenna. Achumaan akkanatti loud ni go'a jechuudha. Erga loud go'ee booda maa inni sa'aatii 3 yookiin sa'aatii 4 booda maa inni Gmail keenya irratti success zee akka kanatti galaa jechuudha. Akka kanatti Gmail keenya irratti success fuula keessan verification success guutaniiru jechuudha. Erga kana emailii akkanaa galuu argitanii booda maal gootu kara aappii mi paasii keessan irratti deebi'uudhaan wanti ID'n verification ID'n verify gochuun isinirra jiraata jechuudha. So guys amma wanti nuti gochuu qabnu maa inni kara aappii keenyaa galuudhaan verify ID iddoo sana jedhu san tuquudhaan verify KYC verification kan jedhu san ni cuqaasna jechuudha. Achiin wanti nu gaafatu maa inni last name first name gender fi ID type jechuudha. Nuti maal gochuu qabna iddoo last name kan jedhu kana maqaa akaakayyuu keenya galchuudhaan first name iddoo jedhu kana ammoo maqaa keenya galchuudhaan genderii keenya immoo mail jennee genderii keenya filachuudhaan ID type jaa national ID card paaspoortii fi driving license isin barbaachisa. So as keessaa isa tokko filachuu dandeessu jechuudha. Driving license qofa qabaattan driving license national ID yoo qabaattan national ID keessa filattanii number of national ID card jaa national ID card keessan kan argattan number isa kan argattan duuba irratti national ID keessan number isa argachuu dandeessu. Achumaan frontii fi back isaa haala kanaan itti wannoo jettanii suuraa kaasuu ni dandeessu jechuudha. Iddoo suuraa galchaa isin jettu ofuma akkanatti yoo itti iyyesitan ofuma crop goetuma isinii xumuraa jechuudha. Kara kanaan crop go erga isinii xumuree booda iddoo next jedhu kana tuquudhaan next jettu information keessan sirriitti ilaaltanii next jechuun jechuudha. Erga next jettanii booda sekondoota xiqqoo akkanatti isin eegsisuudhaan kara fuula biraatti isin fidaa KYC kanas deebistanii KYC kana karaa kanaan wannoo jechuudhaan sa'aatii 24 isin eegsisa jechuudha. Sa'aatii 24 booda aappii kana fayyadamuu dandeessu maakii tokko isin kennuu danda'a jechuudha. Maakii sanis faachuudhaaf maakii sanis maakiin tokko jechuun doolaara 7 jechuudha. Maakii san asumarratti karaa P2Ptiin asumarratti gurgurachuudhaan karaa Binance, Bybit fi wantoota adda addaa galfachuu ni dandeessu jechuudha. Aappii kanarratti kan hojjetamuu danda'u karaa invitationiidhaan hojjechuu ni dandeessu. Invitation koodii keessan akka kinoo sila galchitan invitation koodii keessan fi invitation linkii keessan nama erguudhaan namni invitation koodii sanii yoo isinii gale duwwaa tokko maakii isinii kenna. Duwwaa tuqaa tokko maakii isinii kennaa jechuudha. Kana jechuunis duwwaa tuqaa tokko maakii jechuun maal jechuudha? Doolaara duwwaa tuqaa 50 jechuudha. Gimmaasha doolaaraati jechuudha. Karaa invitationis gochuu qabdu taaskoota asirra jiranis hojjechuu ni dandeessu jechuudha. So sa'aatii 24 booda maakii san erga naa geesse booda kara Binance kiyyatti withdraw godhee kanan sitti agarsiisu ta'a yookiin kara YouTube kanarrattis viidiyoon baay'ee waa'ee kanaa hojjetamee jiru withdraw proof isaa wajjin isarras ilaaluu ni dandeessu. Channel kana video kana akka jaallattan abdiin qaba. Warri channel kanaaf haaraa taatan channel kiyya subscribe gochuu fi video kiyya like gochuudhaan maatii channel kanaa ta'uu ni dandeessu.